Komii safara koo wajjin wal qabsiisteeti dukkana postii gootitu baay'ee miidiyaa barnaannaa jira. Mee komii sana akkuma fuula Facebook irratti ibsitetti asittis nu ibsinu. Akkuma beekamu biyyi kun Itiyoo Telekoomii qofaa monopolii mootummaa jala kan jiru. Safaariikoomii yeroo dhufu doolaara biliyoona hedduudha kan isaan fidanii dhufan biyya kanatti investimentii guddaadha. Ejentii yeroo filatan ejentii 29tu jira Itoophiyaa keessa. Ejentii 29 kana keessa ejentiin Oromoo affiliated ta'e yookiin namni Oromoo keessaa waa fayyadamuu danda'a jettu ejentii 2 qofadha. Kun hundumtuu Oromiyaa keessatti jedhee Diroodaatti jetti Finfinnee jedhee nama kan biraatti kan hiramee fida. Dhaabbata Zaleemaan jedhamu wajjin simply waggaa tokkotti production isaanii qofa hojjechuudhaaf birrii miliyoona 350 waliin galan. Imagine amma maal godhu gaafa kontentiin afaan Oromoo dhufu ijoollee Oromoo wayii birrii 10,000 birrii 20,000 qacaranii hojjechiisanii kun nama afaan Oromoo qabnu hojjetu qabna jedhu isaan maallaqa miliyoonotaan ta'u kiisii isaanii seenaa jechuudha. Dinagdee sanaan immoo boriyoosi cabsanii aadaa keerratti hojjetanii eenyummaa keerratti hojjetanii namni itti jara gaafatu hin jiru jechuudha. Oromoon yeroo jechuun sa'aatiin fayyadamuu qabu, sa'aatiin dubbachuu qabu, sa'aatiin hojjechuu qabu jedhameetu haasa'amu kanatti duuba wanta kanaa maaltu jiretti yaada? Duubi wanta kana dinagdeedha baay'ee. Wanni isaan Oromoodhaan baala gizee, baala taraa, abbaa yeroo maaloo jedhanii itti maxxansanii fi funoo faayidaalee akkasii gaafa waan gurguddaan akka biyyaatti dhufu akka hin arganne. Dhugumayyuu namni lama yoo jiraate maal nuun jedhu maaloo baala taraa nuun jedhu baala gizee nuun jedhu jettee akkatti moggaatti dhiibamtu. Siim kaardii fi kaardii moobaayilii gurguruun barri tiraansaakshinii miliyoona 20 fa'aa maal faatu socho'a. Isa kana namni biraan fayyadamatan akkuma kana si cabsaa deema dinagdeedhaan si cabsa borimmoo siyaasaan si cabsa waan barbaadeen si cabsuu danda'a jechuudha. Kanaaf hiiki dhokataan isaa dinagdeedhaan si cabsuudha borimmoo siyaasaan si cabsuudha. Kanaaf isa kanarratti dammaquun barbaachisaa jechuudha. Faayidaa dhuunfaa keetii waan nambeef kan ofii keetii piroomooshinii achirraa gadi piroomooshinii gooturraa argamuudhaan ofii kee waan nambeef komii kana kaasaa jiran warra haasanii deemee kennan. Otoo dhugaa ta'e immoo maal rakkina qaba? Investimentii guddaa biiliyoonaan lakkaa'amu akka Itoophiyaatti biyya kana dhufe keessa namni Oromoo tokko Gammadaa namni jedhamu maa dhabee jedhee maal ta'a Oromoon yoo qabsaa'e yoo Oromoon duule homaa maal rakkina maalii qaba? Ay namni Oromoon taane wayii haa fudhatu inni waan dhuunfaa isaatii fi dubbata jedhanii yaaduun iyyuu maal jechuudha for example maal ta'a yoo argate galuu yoo argate maal rakkina qaba? Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota sagantaa Galoo Show. Akkuma isin beektan kun sagantaa Galoo Showti. Torbeetiin keessummoota adda addaa qabadhee isin dhiyaachuun koo ni yaadatama. Amma har'as kun keessummaa nama guddaatu qabadhee isin dhiyaadheen jira. Keessummaan kee har'aa eenyu yoo naan jettanii hundeessaa fi gaggeessaa Risaa Maltiimiidiyaa akkuma kana ambaasaaddara dippiloomatii akka Afrikaatti nama guddaa nuyi qabnu keessaati tokko jennee waa irraa barattu waa irraa gorfamtu jennee Obbo Gammadaa Olaanaa akkuma isin jedhee nama guddaa nuyi qabnu keessaati nama ija jennee qabanii dhiyaannee jirra. Turtiin keessa nama dhumaatti nu wajjin haa ta'u. Baga nagaan itti gammee koo. Nagaa argadhu. Tole jettee kabajaanii gara istiidiyoo keenyaa dhufu keetiif maqaa daawwattoota keenyaa si galateeffachaa. Mee garuma yaada qabnutti yookaan immoo garuma gaaffii kootiin si dabarsa. Utuu sin dabarsin dura nagaa nu gaafadhu saba kana. Akkam jirtu nagaa keessanii ani Gammadaadha. Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Namoonni gaafa si beekan sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti si beeku keessumaa gara fuula feesbuukii keetiitiin wantoota ati poostii gooturraanii wanta ati barreessitu wantoota ati gadhiisturraanii baay'ee si hordofnaa baay'ee si beekna. Kana wajjin wal qabsiisee beekamtiin kee baay'ee dabalaa jira dhageettii guddaa argachaa jirta. Gara kiristaanummaa fi gara eenyummaa keessaa Oromummaattis akka yaadaattis akka gaaffiittis wantoota tokko tokko ni kaasna. Kiristaanummaan siif maayinni akka dhuunfaa keetti maal jettee ibsita? Galatoomaa waan naaf feertanii fi ulfina argadha. Egaa gaaffii bareedaa na gaafatte kiristaanummaan anaa fi jireenya jedheen amana. Ammoo kiristaanummaan Gooftaa Yesuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu ofiitti godhanii amanachuu fi jireenya keenya immoo yeroo jiraannu hunduma amanannaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti hiinee jiraachuu fi akkasumas barsiisa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiise akka sanatti jiraachuu fi deddeebi'uu jedheen amana. Lafa deemtu yookaan immoo isteejii argattu irratti yookaan immoo iddoo deemtu kamittiyyuu isa kamtu si dursa eenyummaa keessa kamtu dursa kiristaanummaa keetii immoo eenyummaa keessa Oromummaati.
Oromummaatu dursa anaaf. Dursee kiristaana musliima ta'uu danda'a gosa kiristaanummaa keessaas kan adda addaa kuni inni jalqabaa nama ta'ee dhalachuu kooti. Erga nama Oromoo ta'e tokkotu dhalate dura jedheen amanan akka kiyyatti. Nama Oromoo ta'e tokkotu dhalate eegas immoo karaa adda addaatiin gara kiristaanummaa fudhachuutti yookiin immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu ofiitti godhanii fudhachuuti jechuudha. Kanaaf waa lama gargari jedhee yaada. Oromummaan yookiin Oromoo ta'anii dhalachuun dursuu kan inni qabuuf nama taanee erga dhalannee booddee abbaa Oromoo haadha Oromoo irraa erga dhalannee Oromoodha jechuudha jalqaba. Ergasii booddee mana tokko keessatti abbaa Oromoo haadha Oromoo tokko irraa namni dhalate namni musliimaa jiraachuu danda'a namni kiristaanaa jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf maatii keessatti yeroo jiraattu namoota biraa wajjinis yeroo jiraattu jalqaba kan itti ilaaluu qabdu namummaa isaati. Itti aansuudhaan immoo Oromoo ta'ee nama dhalate afaan tokko kan dubbatu duudhaa tokko kan qabu yaada tokko kan wajjin share gochuu dandeessu nama Oromoo ta'ee afaan Oromoo dubbatu tokkotu jira jechuudha. Irra darbee immoo qualificationin itti ati nama biraa immoo caalaatti ofitti dhiyeessuu dandeessu yookiin immoo wajjin jiraachuu dandeessu kiristaana kan ta'e dhiiga Kiristoosiin kan bitame value kiristaanitiitiin immoo nama jiraatu steepii sadaffaa irratti kan dhufuu jechaadha. Amma yeroo tokko namoonni tokko kiristaanummaa ofii waan dursaniif waan Oromummaa waan Islaamummaa yookiin waan waan eenyummaa isaanii dagachuu yookiin immoo namni kiristaana ta'e Oromummaa gadhiisa. Namni kiristaana ta'e Amaarummaa gadhiisa. Namni kiristaana ta'e Faranjummaa gadhiisa. Nuuni warra biyya waaqaati jedhanii totally barnoota akkasitti oofu yookiin immoo namni akka inni waa'ee Oromummaa isaa waa'ee eenyummaa isaa hin yaadne akka namni godhu taasisu jechuudha. Garuu kiristaanummaan waa'ee lubbuun ofii fayyitee jireenya bara baraa argachuu fi Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanachuuti. Waa'ee biyya lafaa kanarraayyuu waan caalu wayiiti. Oromummaan immoo waan biyya lafaa kanarratti jiruuti. Oromoo taatee dhalattee Oromoo taatee duuta sun waan biyya lafaa kanarratti hafuu tokko jechuudha. Sun konseptiin Oromummaa konseptii eenyummaati. Konseptiin kiristaanummaa immoo konseptii amantaati jechuudha. Kanaaf amantaa fi eenyummaan kee walitti bu'uu hin danda'u yookiin immoo gargari. Amantaan waan biraati, eenyummaan waan biraati. Kanaaf namni kiristaana ta'e Amaarri tokko jiraachuu danda'a, namni kiristaana ta'e Tigreen tokko jiraachuu danda'a, namni kiristaana ta'e Oromoon tokko jiraachuu danda'a. Karaa kiristaanummaatiin obbolaa ta'uu dandeessa namoota sana wajjin deebite. At the same time garuu eenyummaa keetiin immoo obbolummaa eenyummaa yoo barbaadde immoo nama Oromoo ta'e wajjiniin obboleessa yookiin immoo aantee keeti jechaadha. Kanaaf waan adda addaati. Garuu dursarratti yeroo dubbattu namatti aansee nama Oromoo tokko maatii Oromoo irraa nama dhalate value Oromoodhaan nama guddate itti aansuudhaan immoo boodarra immoo value kiristaanitiitiin nama guddate tokko ani jedheen amanaa jechuudha akkasi. Dhimma kiristaanummaan jireenya jedhu kana wajjin erga wal qabsiisnee booda ati karaa garaagaraatiin ashaaraa garaagaraa kaa darbaa jirta ammaatti jechuudha. Kana jechuun maali gama hojii keetiitiin fakkeenyummaa gaarii qabda lafa deemtu hundumaatti aadaa Oromoo beeksisuu irratti dhimma Oromoo ibsuu keessatti keessumaa gama hojii keetiitiin qabsoo Oromoon geggeessaa jiru keessatti hirmaachaa jirta jechuudha. Kana dukaa kana wal qabsiisu maayini dhiyoo kanatti gara Dubaay deemtee stage tokko irratti sirba tokko sirbiteetta affeeramtee sirbiteetta isumayyuu keessa baatee gurma faranjoota sirbisiisaa jirta jechuudha. Sirbi kun maayini xiqqaatus guddatus waa'ee biyyaa yoo sirbames waa'ee sabaa waa'ee maalis yoo sirbames sirbuma akka kiristaanaatti gaafa sun sirbichi qeeqaan jiru jechuudha. Akka Oromummaa akka eenyummaa Oromummaa gootiitiin ani iyyuu sin dinqifadheera. Jechuudha. Gama kiristaanummaatiin gaafa kaasnu garuu fakkeenyummaan ati agarsiiste kun yookaan immoo wanti ati argisiiste kun dhaloota kanaaf maal ibsa? Keessumaa ijoolleen kee maal sirraa baratu? Uuni warri duuba keessa jiru amantii kristummaa kan amantii fi amantii kiristaanummaa yookaan dhimma hafuuraa kanaa fi dhimma foonii keessa gaafa wal keessa deemsinu kun miidhaan qabu. Miidhaa waan tokko hin qabu. Miidhaan qabu. Ani waanan ofii kiyyaatti amanuu miiree kanan godhu jechuudha. Fakkeenyaatti kaaste yoo sirriitti si ibsuudhaaf yaale. Ani kanan deeme international stage dha yookiin immoo walgahii idila addunyaan deeme. Walgahii idila addunyaa irratti waamamee bakka sana jira. Walgahii idila addunyaa ani waamamee bakka sana jiru irratti carraan biyyoota adda addaatiif kennamuu jalqabe. Carraan biyyoota adda addaatiif kennamu kuni muuziqaa biyya isaaniitiin shubbisa biyya isaanii agarsiisuu
carraan achirratti kenname jechaan. So amma wanti biyya kana keessatti baratame baay'een isaa akka beektu muuziqaa afaan Amaaraatiin iskistaa maal achirratti bu'uu fi Itoophiyaa represent gochuu yookiin Itoophiyaa biyya jedhamtu sanaan akka beekamtu kan barbaadamu. So kana waanan beekuuf ani achi waanan jiruuf akka ilma Oromoo tokkotti akka nama biyya kanaa dhaqetti Itoophiyaas represent gochuun kee waan hin hafneef akka nama biyya kanaa achi deeme tokkotti yaade jechuudha. Ani akka amantaa kootti muuziqaan afaan Oromoos Itoophiyaa represent gochuu danda'a. Muuziqaan afaan Amaaraas Itoophiyaa represent gochuu danda'a. Garuu muuziqaa afaan Amaaraa qofti Itoophiyaa represent godha jedheen amanu. Kanaaf muuziqaa afaan Oromoo bulloo jedhu kan Yoosan Geetahuun sirbe bansiifadhee jechaadha. Maa inni tokko Oromoon Itoophiyaa keessa akka jiruu fi riitimiin yookiin shubbisni sana fakkaatu Itoophiyaa keessa akka jiru akka baran goota jechuudha. Yeroo kana gootu gaa anoo lakki kiristaanaa jettee daarii wayii dhaabbattee yookiin faarfannaa oo galataa jettee achitti bansiiftee shibshabaan gootu. Wanni vaaliyuun kiristaanii amma wanta sirriitti akka dogoggoramne tokko barbaachisu tokko jira baay'ee. Kiristaanitiin yookiin kiristaanummaan naannee mishiinaroonni yeroo biyya kanatti amantii kana fidanii dhufan baay'eensaa ani kana namanu jechuudha. Baay'eensaa aadaan keenya, afaan keenya, duudhaan keenya akka itti dubbannu, akka itti wallifnu, akka itti aadaa keenya eegnu, calleen ya seexaannoo jedhanii maal jedhanii hunduma qulqulluu wayii tokko ta'ee eenyummaa Oromummaa ofirraa gattee eenyummaa faranjii wayii tokko akka itti qabaattu yookiin akka faranjiitti akka itti deddeebitu wayii akka barbaadu jechuudha. Which is not right. Sirriidha jedhee hin amanu kun. Namni inni kaanii warra amante Yesuus simnaan jechuu danda'a kana yoo dhagaye ani garuu akkasittiin hin amanu. Asirratti wanti kun nuti hin dabalamne maani gaaf isteejii sanarratti affeeramtu maal ibsa kanatti deebina waa'ee warra mishinariitti jechuudha. Isteejii sanatti gaafa affeeramte dhimma aadaa Oromoo ibsu wajjin wal qabsiistee miidiyaa mate as risamanti miidiyaarratti si'a tokko faarfannaatiin ni ibsita shubbisa Oromoon qabu. Muuziqoonni ati ittiin aadaa Oromoo yookaan immoo ichisa Oromoo ittiin ibsiistu baay'ee bareedu walakkaan isaanii hunda isaanii yoo dubbachuu baanne jechuudha. Ani jibbaa jiru ammas gama Oromommaatiin. Exactly. Gama kiristaanummaatiin garuu sirba banannee gaafa nuyi ichisnu speeshaalii isteejii addunyaa kanarratti gaafa ati sirbaan eenyummaa Oromoo kana ibsitu. Faarfannaan bakka sana bu'u ni bane. Amma muuziqaadha. Anama fakkeenyaaf sirba Oromoo ati jettu kana an cubbuudhaa kiristaanni sirba sana dhaggeeffachuu hin qabu jedhee warra amanu keessa miti. Amma kun waanuma clear ta'ee akka cinqaa keessa akka atis hin seenne jecha. Ani sirbi afaan Oromoo baay'eensa sirba baay'ee xiqqoo ta'uu danda'a jaalala laphee koo du'ee maaloo jedhee waan wannaa jechuu danda'a. Sirbi afaan Oromoo hedduunsaa cubbuudha jedhee iyyuu hin amanu. Sirba afaan Oromoo iyyuu cubbuu miti jedhanii warra amanan keessan jira. Konseptiin sirba jedhamu mataan isaayyuu sirba kan jedhamu mataan isaayyuu fakkeenyaaf ergaa amma kan namoonni baay'een kan jedhani Baayibilii irrattis namni tokko Oromiyaa jedhee isteejii irratti dubbisuu danda'a. Yeroo namichi wayii tokko Oromiyaa jedhee isteejii irratti walaloo dubbisu cubbuu miti. Oromiyaan inni jedhe sunii fi muuziqaa wayii dididididi jedhe walitti gaafa makamu sirba jedhamee cubbuu ta'a. Ergaan inni dabarsu sun ulfina Waaqayyootiif hin ta'u isa jedhu irratti qofadha xiyyeeffannaa kan godhamuu qabu. Ulfina Waaqayyoof waan hin taane hundumaa sirba qofaa miti argite ulfina Waaqayyoof waan hin taane waan baay'ee godhaa oola namni. Garuu as if sirba yeroo sirbu cubbuudha jedheetu irraa baqachuu waan biraammoo gochaa oola waan ulfina Waaqayyoof hin taane sanaa oliyyuu waan hamaa ta'e jechuudha. Muuziqaan muuziqummaa isaatiin inni kun ulfina Waaqayyoof hin ta'u jenneetuma adda baasuu qabna malee cubbuudha yookiin immoo namni muuziqaa kanaan shubbise yookiin muuziqaa kana waa jedhe rakkoodha. Because amma argaa jirra mitiire. Amma argaa jirra. Fakkeenya faarfannaan afaan Oromoo baay'een isaanii shubbisni isaanii kan sirbaadha uumaa garaagarummaa qabu. Akkaataan dhahicha isaanii. Sanamaaf hin fayyadamneedha. Ani muuziqaa Oromoon hunduu beeku. Anamma Kiristaanumiti represent kan godhee dhaqe yookiin waltajjiin dhaqe suni waltajjii walgahii kiristaanotaa miti. Walgahii nama musliimonni irra jiran kiristaanonni namoonni adda addaa namoonni addunyaa hundumtuu kan irra jiran.
muuziqaa sanas viidiyoo sanas kan ilaalu kiristaana qofaa miti jechuudha. Musliimnis ilaala abbumti fedhayyuu namni Oromoodha jedhee lapheensa waan sanaaf gaarii yaadu hundumtuu kan laaludha. Kanaaf wanni ati deebitee value Oromummaati bakka sanatti kanan agarsiisuu barbaade value kiristaanummaa miti. Walumaa gala gaaffii kana kaasee fi namoonni nuyi qabnu warri beekamtii qabanii wayii immoo beekamtii argatanii jennu dhimma Oromummaa wajjin wal qabsiisanii kiristaanummaa dagachiisaa deemuun jedhamu sodaa waan qabamuuf malee gammeen nu battaan wanta kana nu banna. Maaliif kee goote iyyuu beektamni ani beekamtii kanan argadhe garuu yookiin beekamtii ani qabu lallabaa miti yookiin faarfannaadhaa miti. Waanuma normal ta'e waan entertainmentii gochuudhaani jechuudha kanani beekamtii ani qabu malee ergani karaa amantaatiin beekamtii argadhee booddee amma immoo kottaa gaa deebi'aa amantiin hin barbaachisu gara cubbuutti deemna or something jedhee nama oofaa hin jiru tokko amma rakkoon uumamu maal sitti fakkaata beekamtii ati qabdu yoo namni wayii argee paasterii wayii ayituu kanaan lallabee koo gaariidha jedhee yaaduu danda'a okay gaariidha bar yaanni ni yaadu gaariidha. Inaaffaa qaburraati malee namni wayii ilaalee siyaasa wayii namni hordofu wayii beekamtii kanaan otoo abeluu koo jedhee siyaasan deeggaru wayii deeggaree gaariidha jedhe sana hundumaarraa waan baqanneef ani personally baqadhee hin jiraadha hunduma isaarraa abeluu koo jechuurraas maaloo koo jechuurraas hunduma isaarraa fagoodha garuu ammoo beekamtii hin qabuun gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa addunyaa kanaa ta'uu gooftaa ta'uun isaa maqaan isaa maqaa hundumaan ol ta'uu isaa faarfattoota Oromoo baay'ee gaafachuu dandeenya faarfannaa hedduu namni share godhee haaraan kan ba'ee akka namni dhaggeeffatu waan hin jaalladhu waan namni natti ergeef yookiin namni wayii galoon faarfannaa baafate jedhee jala fiigoo otoo hin ta'in waan natti tole share nan godha. Muuziqaa Oromoos immoo namni share godhu ana maaliif muuziqaan Oromoo miidiyaa hin qabu waan isa deeggaru hin qabu. Kanaafi an muuziqaa Oromoo iyyuu sirmoo akka isin jedhe cubbuudha jedhee waan hin yaadneef waan an ofii koo jaalladhe waan an dhaggeeffadhu waan an ofii koo jaalladhe wannaan jedha garuu I feel feelingii addaan qaba fakkeenyaaf yeroon sirba dhaggeeffadhu feelingii ani qabuu fi yeroon faarfannaa dhaggeeffadhu feelingii ani qabu gargar. Isa kana value Christianityidhaan gaafa faarfannaa dhaggeeffattu baay'ee waan sitti tolu laphee kee waan gammachiisu waan baay'ee connect si godhu baay'ee qaba isa sanatti hin gammadda. Kana yeroo jettu gaa waan isa sanatti immoo totally ignore gootee an akka qeesitti yookiin akka sheekii wayii tokkotti kanantu muuziqaa basumaam jecha nama jiraachuu barbaadu miti because I'm not a pastor or I'm not like a preacher or singerii gospel singerii miti. Gaaffii qaama biraa nuuf jechuudha walitti aansite dhiyeeffadhe godhachuun kee dhoksan samaayin dhuunfaadha kuni. Mana hawaasummaa mana ammayyummaatti fayyadamteeti moo maalirraa kan mala saayisaa gosa kamidha? Ani abbaa ijoollee sadiiti. Ijoolleen koo sadeenuu dhiira. Egaa kun hojii Waaqayyoo keessa galuu ta'a. Waan Waaqayyo naa kenne. Gaaffii kana eenyu akkasii kaasuu jettan? Yaa eenyu akkanaa kaasee nan beeka. Garuu gammachuu guddaan qaba because ijoolleen dhiiraa more akka hiriyaattis akka obboleessaattis kaayyoo kee fi karoora keessa dhaalchifachuu ijoollee dandeessuudha jedheen waan namanuufi. Dhiirri gaafa dhalatu gammachuu guddaa ta'e gammachuu guddaadha. Ani silaa ijoollee durbaallee toon godhadhe baay'ee gammachuun qaban ture mucaa lammaffaa yeroo godhannurraa jalqabee kan sadaffaas durba ta'a jedheen eegaa ture kan lammaffaas durba ta'a jedhee eegaan ture. In taane kan Waaqayyoo jedhetu ta'e so isa fudhachuun dirqama jechuudha. Akkasittiin fudhannee jirra abbaa ijoollee sadii ta'uu kooti gaa. Malee mana saayinsiitti fayyadamuuti yookaan Injiru. Injiru. Maybe ati manaa koo kadhachaa turte jedhee nama na dhiira barbaaddi. Dhiyoo kana natti himte waan akkasii. Waaqayyo fagaataa hojii Waaqayyooti waan natti fan darbaa jira. Malee namoonni gaaffii garaa garaa kaasu kanarratti. Exactly. Mee gaaffii isa taanti si dabarsa maayini sirna durii keessatti sirna ammaa keessatti sababa eenyummaa keetiin miidhaatti irra ga'ee jira haala hojii kee wajjin wal qabsiistee walumaa galatti dhimma eenyummaa keetii wajjin dhiibbaan sirra ga'e. Wal egaa sirna durii yeroo jennu bara wayyaanee sana jechuu barbaaddeeti natti fakkaata. Yeroo sana ana qofa otoo hin ta'in Oromoo kamirratti iyyuu sababii Oromoo ta'eef namni hedduun gidirfamaa ture
hidhamaa ture, hojiirraas ari'amaa ture, waan adda addaa keessa galaa ture jechaadha. Dhugaa dubbachuu Oromoo waan hin ta'eef hojiin irraa ari'ame yookiin waan ani balleessaa ani godhe Oromoo ta'uu koo qofaatiin wanti akkasitti exactly kana narra ga'e jedhee yaaduu hin qabu. Dhugaadhuma dubbachuun gaariidha waan ta'eef. Garuu ammoo activity siyaasaa nuti geggeessaa turre mootummaa duraan jiru sana miidhuudhaaf wanni nuni lafa jala gochaa turre ifattis gaazexoota barreessuudhaan jira miti qabsoo ijoollee qabsaanii qabsoo irratti hidhaa turan wajjiniin interactionii qabnuun immoo dhiibbaan adda addaa doorsiisa adda addaa hanga hidhamutti nurra ga'ee ture hidhaa gaggabaabduus yoo ta'e jechaadha. Kun gaa yeroo amma fakkeenyaaf dur kaafaawanii Finfinnee keessatti filannoo fa'aa geggeessaa ture taajjabaa taanee fa'aa dhiyaachuudhaan warri security yeroo sana maaliif kana gootu akka namni akka isaan taajjabaa hin qabne akka isaan Finfinnee keessa hin dhaabbanne waan barbaadaniif rakkoo akkas akkasii nurraan gahaa turanii. Garuu personally Oromoo waan hin ta'e qofaadhaaf hojiirraan ari'ame hin qabu dhiibbaan irratti taasifamee jiru akka mootummaatti. Garuu namoonni dhuunfaa fakkeenyaaf dhaabbata kanaan dura hojjechaa ture keessa namoonni hedduun Oromoo nana qofa fa'aa bakka ture jira dhaabbilee tokko tokko keessatti achi keessatti Oromummaa keetiin namoonni si dhiiban moggaatti si dhiiban jiraachuu danda'u. Garuu systematically wanti Oromoo waan hin ta'eef hojiirraa ari'amuu haa ta'u wanti adda addaa narra ga'e jiru political activity ani taasisaa tureetiif. Sun immoo gaafa laaltu mootummaan sun yoo sirra gahe wanti sun riiskii akka qabu hunduma beektu goota waan ta'eef wanti baay'ee nurra iyyuu gaamii waaqayyo isaan dabarse malee otoo gahanii of course gaaga'ama lubbuusa ta'u gaaga'ama hidhaas gaaga'ama rakkoo adda addaatiif si saaxiluu danda'a wanni ati gootu jechuudha akka kana. Komii safara koo wajjin wal qabsiistee ati iddoo kana posti gootitu baay'ee miidiyaa barnaan naa jira. Mee komii sana akkuma fuula Facebook irratti ibsitetti asittis nu ibsini namoonni akka hubatanitti. Warri Safaricom jechuun dhaabbata telekoomii guddaa biyya Itoophiyaa keessatti doolaara biliyoona hedduudhaan invest godhanii tajaajila telekoomii biyya kanaa keessatti hirmaachuudhaaf gara biyya kanaa dhufanidha. Akkuma beekamu biyyi kun Itiyoo Telekoomii qofaa monopolii mootummaa jala kan jiru Itiyoo Telekoomii qofaadha kan tajaajila telekoomii kamiyyuu biyya kanaaf kennaa jirus. Kanaaf Safaricom yeroo dhufu tajaajila telekoomii lammaffaa ta'etti dhufa jechuudha. Kanaaf doolaara biliyoona hedduudha kan isaan fidanii dhufan biyya kanatti investmentii guddaadha. So dhaabbanni kun yeroo dhufu dhaabbati kun biyya kana dhufuudhaaf kan inni baay'eetti mirqaanee dhufe yookiin immoo baay'ee hawwee dhufe keessaa tokko baay'ina uummata biyya kanaati. Sababiin isaa tajaajila isaan kennan tajaajila nama hundumaa kiisii nama hundumaa seenee maallaqa guyyaa guyyaadhaan bakka itti elmachaa ooltu waan ta'eef baay'ina saba kanaatti ilaalanii kan dhufan. Saba kana yeroo jennu immoo baay'ina uummata miliyoona 120 Itoophiyaan qabdu kana keessa baay'inni uummata Oromoo miliyoona 60 yookiin 70 ta'u kun baay'ina guddaadha jedhanii yaadu. Tokko inni lammataa ikoonomiin sabni keenya qabu kun akka inni guddaa ta'e yaadanii dhufanii jechuudha. Eegaas gahanii booda amma gaa mootummaa wajjin walii galanii waan kana hundumaa xumuranii ergaas gahanii booda namoota isaan qacaran immoo warra kaabaatiin guutamee jira manni sun warri gurguddaan namoonni Keeniyaadhaa dhufan jiru namoonni muraasni bakka adda addaatti dhufan jiru warri amma warri seenan sun managementii warri ta'ee seene sun immoo outsourcing godhe jechuudha. Qacarrii nama kaampaanii biraatiif dabarsee kenna. Kaampaanii isaan dabarsanii kennaniif tokko Itiyoo Jobs jedhanii. Warri Itiyoo Jobs kun immoo ijoollee keenya ijaan argaa ilaaluu yoo hin barbaadan. Kanaan duras dhaabbilee gurguddoodhaaf qacarrii isaan raawwachaa ture waan ta'eef qacarrii isaan dhaabbilee gurguddoodhaaf raawwachaa turan sana keessatti ijoollee keenya involve gochuun barbaadan. Maaliif dinagdeedha bakka qabachuun namni tokko qacaramee dhaabbata sana keessatti maallaqa gaarii yoo nyaate bakka gaariitti jiraachuu yoo danda'e konkolaataa gaarii oofuu yoo danda'e mana gaarii keessa jiraachuu yoo danda'e dinagdeen isaan kana caalaa uummata isaaniitiif gochuu danda'an hin jiru waan ta'eef. Kanaaf ijoollee keenya dhiibu. Sobanii CV irraa fuudhu hin qacaran. Ijoolleen keenya dhiibamaa jiru. Warra fresh dhiise salumaa nagaayyuun gaafatan ijoolleen keenya baay'ee afaan Amaaraa sirriitti hin danda'anii sababuma barnoota poolisii barnootaatiin immoo ijoollee hedduun afaan Ingiliffaallee sirriitti qulqulleessanii naasan. Kanaaf
akkuma barbaadanii ijoollee keenya gochaa jiru jechaadha. Na ijoollee experience gurguddaa qaban industirii biiraa irratti, industirii tiraanspoortii irratti experience gurguddaa qaban illee yeroo 2-3 hojiin tokko yeroo ba'u bakka kun anuma laallata jettee fadhaqte yerootti ari'amtu baay'eesaa jiru jechuudha. Nu nama kan jechaa jiru nama Oromummaa qofaan jallisaniitu qacaraniitu nama competent ta'e, nama barnoota qabu, nama muuxannoo qabu bakka sanatti qacaramuu qabaadha. Experience kana fakkeenyaaf naannoo Somaalee yoo fudhattee ilaalte warri naannoo Somaalee wanni isaan godhan gaafa isaan nama asirraa Finfinneerraa import godhanii fi erganii fi nama Somaalee naannoo sana dhufe malee hin barbaannu jedhaniitu deebisan jechuudha. So namni Somaalee qofti irratti hirmaachaa jira. Naannoo Somaalee qofatu hundee hanga magaalaa Dirredawaa keessatti namoonni naannoo Somaaleerraa dhufan influence gochuutti gahanii jiru. Maaliif dammaqanii jiru warri mootummaas warri namoonni dhuunfaas dammaqanii jiru. Biizinasiin kun miiliyonotaan biiliyonotaan waan irraa argamuu danda'u waan ta'eef namni keenya fayyadamuu jira. Inni lammataa eejentii yeroo filatan eejentii 29 jira Itoophiyaa keessa. Eejentii 29 kana keessa eejentiin Oromoo affiliated ta'e yookiin namni Oromoo keessaa waa fayyadamuu danda'a jettu eejentii 2 qofadha. Kun hundumtuu Oromiyaa keessatti jedhee Dirredawaatti jetti Finfinnee jedhee nama kan biraatti kan hiramee fide. Magaalaa Awadaa ifaa toonafiin namoota biraatti kan kennamee dhufe jechuudha. Kana gaafa laaltu beekamaadha. Duubaan ergama dinagdee qabu jechuudha. Dinagdee kanarraa sirriitti fayyadamuu fi namni keenya akkam fayyadamnee fi fedhii guddaa qabu. Inni biraan afaan Oromoo barreessuun barbaadan. Afaan Oromoo barreessuun barbaadanii Adaamaa keessatti afaan Amaaraa fi afaan Oromootiin afaan Ingiliffaatiin barreessanii maaf kana jijjiirtan jennaan nuti international companyidha. Garuu afaan Amaaraatiin barreeffama afaan Oromootiin barreeffamu international company. Wantoonni akkasii rakkoo walirratti waan dhufee fi namoonni kun ammuma adaban godhatan taanaan ta'anii eegan teenyee eegna taanaan wayii baluu fakkeenyaaf dhaabbata Zalemaan jedhamu wajjin simply waggaa tokkotti productionii isaanii qofa hojjechuudhaaf birrii miiliyoona 350 walii galan. Imagine amma maal godhu gaafa kontentiin afaan Oromoo dhufu ijoollee Oromoo wayii birrii 10,000 birrii 20,000 qacaranii hojjechiisanii kun nama afaan Oromoo qabnu hojjetu qabna jiru isaan maallaqa miiliyoonotaan ta'u kiisi isaanii seena jechuudha. Dinagdee sanaan immoo boriyoosi cabsanii aadaa keerratti hojjetanii eenyummaa keerratti hojjetanii namni itti jara gaafatu jiru jechuudha. Opportunity argatu. Maxxansaan Isaayyaas Ermiyaas waan akkasiitiif kennu. Namni keenya achumatti dhiyaateeyyuu homaa tokko waan sanarraa fayyadamaa hin jiru. Kanaaf investmentii biyya kana dhufeerraa fayyadamummaan uummata keenya yoo jiraatu ta'e dinagdeedhaan duris dhiibamne bureaucracy federaalaa keessa bureaucracy international company NGO keessa baay'ina warri biraa galaa namni keenya immoo moggaatti dhiibama yeroo itti jiraachuun nurra jiraatu gahuutu irra jiraata dhaabbachuutu irra jiraata jennee yaada sana kaafneeti kan mariidhaaf dhiyeessine namni baay'eenis yaada sana biteera ajandaa guddaa ta'uu danda'eera. For sure namoota baay'eedhaaf bilbilaa jiru warra isaanii wajjin hojjetu sinaanii gaggaafachaa jiru harki isaanii micciiramee nama keenya sirriitti qacaruu akka danda'an sheerii olaanaa achi keessaa akka qabaachuu dandeenyu namni keenya dinagdee achi madduurraa fayyadamuu akka danda'u abdii cimaa qabna jechuudha. Yaadni kan manaaf ifadha. Namoonni akka ati kaasti kanatti hubatanis ni jiru warri hin hubannes ni jiru jechuudha. Keessumaa amma yeroo ammaa kana Oromoon yeroo jechuun sa'aatiin fayyadamuu qabu, sa'aatiin dubbachuu qabu, sa'aatiin hojjechuu qabu jedhameetu haasa'amu kanatti duuba wanta kanaa maaltu jiretti yaada? Duubi wanta kanaa dinagdeedha baay'ee. Ilaa amma wanni isaan Oromoodhaan baala gizee, baala taraa, abbaa yeroo maaloo jedhanii itti maxxansanii fi akka ati funoo faayidaalee akkasii gaafa waan gurguddaan akka biyyaatti dhufu akka ati hin arganneef yookiin akka ati dhugumayyuu namni lama yoo jiraate maal nuun jedhu maaloo baala taraa nuun jedhu baala gizee nuun jedhu jettee akka ati moggaatti dhiibamtuuf yookiin nama lama achi kaanii indee kunoo galoon achi keessa jira miti gammadaan achi jira miti amma gammadaan itu borgaleeyyuu bari rakkoo kana hin furu sii galee gammadaan tolaanis yoo gale sheerii uummanni Oromoo yeroo hundumaa darbaa namaa gaafatee tuma hin beeku waan naaf malu waan anaaf malu qofa naa kennaa jedhee gaafata jechuudha. Ammayyuu kan gaafachaa jiru uummata miiliyoona 120 kana keessaa miiliyoona 60-70 erga taane akka miiliyoona 60-70 ta'e tokkotti sheerii kenna yeroo namni keenya qacaramus hojii dhabaan keenya hojiitti argatu. Inni immoo better opportunity barbaade experience gurguddaa qabus immoo keessa galee haa hojjetu. Miindaa gaarii yoo kaffalu ta'e miindaa gaariis haa argatu.
inni immoo raabsuudhaan dinagdee kana keessatti immoo sochoosuu danda'u. Bakka tokko tokkotti barri sim kaardii fi kaardii moobaayilii gurguruun barri tiraansaakshinii miiliyoona 20 fa'aa maal maal fa'aatu socho'a. Isa kana namni biraan fayyadama taana akkuma kana si cabsaa deema dinagdeedhaan si cabsa bor immoo siyaasaan si cabsa waan barbaadeen si cabsuu danda'a jechuudha. Kanaaf hiiki dhokataan isaa dinagdeedhaan si cabsuudha bor immoo siyaasaan si cabsuudha. Kanaaf isa kanarratti dammaquun nu barbaachisaa jechaadha. Dhaabbatichi isaanis ibsataa jiran illee jettee malee dhaabbatichi biyya keenya irraa dhufee akka dhufeen immoo mootummaa wajjin mari'atee hojii kana yoo eegale erga mootummaa wajjin kana eegale mootummaadhumatu uummata kanarratti dhiibbaa geessuu barbaade yookaan immoo fiinsa akkasii kana feesiseetuma hojjechiisaa jira maayini dhoksaan isaa eenyutu adeemsaa jira immoo dhoksaa kana achuma ta'anii beekusan akkatti karaa dinagdee kana uummata kana miidhuu akka danda'an kana karaa kam argatan. Ila dhugaa dubbachuudhaaf wanti ati beekuu qabdu tokkoffaa dhaabbanni kun Oromoo miidhuudhaaf Keeniyaadhaa dhufe jedhee amantaa akkasii hin qabu. Namoonni dhufan warri gubbaarra jiran faranjoonnis keessa akka jiran nan beeka warra gurraachota Keeniyaarraa dhufan jiru. Jarri kun gaafa dhufanii namuma telekoomii keessa maybii Itiyoo telekoomii keessa hojjetan warra isaan jalqabarratti qacarantu siigalee akka maneejimentii godhanii warra isaan qacarantu waan oksaa kana hojjechaa jira jechuudha. Waan irratti hin beekamne fakkaate because warra achi dhufan kun siyaasa ethnicity biyya kana jiru Oromoo akkasittiin dhiibanii mainstreamii keessaa biizinasii keessaas waan afaaniirraas maalis akka namoonni intention dhiibuu qaban kana beekuu dhiisuu danda'u jedhee namana. Yookiin siyaasa deep jiru sana yookiin nama wayii qacaru inni professionaliidha kabbada nama jedhamu qacaruu danda'u bakka kabbadani waan hundumaa raanii gochuu fi danda'a jedhanii yaadu. Inni lammataa isaan maal godhan amma gaa eejensii qacaran eejentii isaan qacaran keessumaa qacarrii humna namaatiif Itiyoo Jobs dhaabbata jedhamu qacaran. Kana jechuun waa'ee qacarrii irratti komiin dhufu kamuu damni godhamaa jiru kuni more of safaarii caalaa Itiyoo Jobs ilaallata jechuudha. Naannee dhaabbata qacaran sana diversity isaanii auditor ta'uu qaba. Nama meeqa Oromoo irraa qacartan nama meeqa Amaara irraa qacartan jedhanii sirriitti auditor godhuu qaba. Kompitantii qofa qacarraa jedhaniitu amma isaan akkas jedhanii ibsachuu danda'u. Nama kompitantii ta'e qacarran nuti zarii nama laallu namni kamiyyuu dhufee qacaramuu jedhu siyaasa argite federaalizimii sana keessatti waan siyaasni fayyadamuu qabu moggaatti dhiibame warri daba kana godhu baay'een isaa Itiyoo Jobs keessa jira qacarrii irratti jechuudha. Warri immoo maali kuni maqaan isaa eejensii filachuu irratti immoo warri daba kana duuba jiru maneejimentii ta'anii namoonni safaarii keessa galan Itoophiyaa irraa warra qacaraman sana jechuudha kan kana godhu. Siigalee isaantu kana godha warri sun beekuu dhiisuu danda'u. Amma weevii amma uumame kanaan awareness amma social media irratti akka kana uumame kanaan rifataniiru jarris. Walumaa galee warra keessaati kan miidhaa. Exactly isaani malee warri bakkeedhaa dhufe suni Oromoo miina jedhanii karoora akkasii baafatanii dhufan jedhee amantaa akkasii. Gamme yaadatti kaastee social media irratti isaa turte sanaan walharkaa fuudhinsaa jijjiiru sana irratti maayini komiin jiru. Faayidaa dhuunfaa keetii waan nabdeef kan ofii keetii promooshinii achirraa galii promooshinii gooturraa argamurraa ofii kee waan nabdeef komii kana kaasaa jiran warra isaaniif deebii kennan. Ani balbala isaaniitiin iyyuu baheen beeku balbala safaarii komii balbala isaanii iyyuu dhaabbadheen beeku. Faayidaa isaatii fi bu'aa kan otoon dorgomee na ari'an jedhee barreesseera toon ta'e okay dhuguma faayidaa kootiif an bu'ee jedha. Ani kanan dubbachaa jiru waa'ee qacarriiti waa'ee qacarrii irratti waan jiru waa'ee eejensiiti ani eejentiitti hin dorgomnes hin jirus faayilli koos hin jiru waa'ee promooshinis yoo ta'e nas hin gaafanne anis dhaqee hin gaafanne yookiin immoo nu qacaruuf iyyuu fedhiin qabanii jirri yookiin immoo haayar nu gochuudha. Okay dhugaan jiru kan waan gammadaa wajjin wal qabatu yookiin nama kaampeenii kana dubbatu wajjin waa wal qabatu otoo dhugaa ta'e immoo maal rakkina qaba. Investmentii guddaa biiliyoonaan lakkaa'amu akka Itoophiyaatti biyya kana dhufe keessa namni Oromoo tokko gammadaa namni jedhamu maal dhabee jedhee maal ta'a Oromoon yoo qabsaa'e yoo Oromoon duule homaa maal rakkina maalii qaba yoo gammadaan biiliyoonara ta'e yoo xiqqaate Oromoo 5 6 7 8 carraa hojii dhuuma malee jireenya gaarii yoo jiraadhe Oromoodhaaf yookiin waan Oromoodhaaf tolu waan biraa immoo hojjenna aartii Oromootiif aadaa Oromootiif waan tolu hojjenna malee maal rakkina qaba namni Oromoon taane wayii haa fudhatu inni waan dhuunfaa isaatii fi dubbata jedhanii yaaduun iyyuu maal jechuudha for example maal ta'a yoo argate
galuu yoo argate maal rakkina qaba namni akka gammadaa 10 yoo argate rakkina maalii qaba argachuus qabna for that matter yoo barbaachisaa ta'e jechuudha garuu intentionii argachuu yookiin intentionii waan kana faayidaadhaaf jedhanii dubbatu jedhanii yaadanii namoonni negative mind ta'anii waan duuba jiru sana namoota hubachuu hin dandeenye sii galee waan cabiinsa dinagdee wanti kun duubaa fiduu danda'u san namoota hubachuu hin dandeenyeefi yookiin gammadaa waan jedheefi gammadaa waan jibbaniif maaliif faallaa gammadaan dhaabbannu yookiin immoo yoo akka jenneen bari eenyuyyuu sodaatee duubatti deebi'e yookiin immoo haamilee isaa tuquu dandeenya faayidaa keetii fi jennee yoo itti dubbannee jiru warri tokko immoo Itiyoo Tele safaariin wayya Itiyoo Telekomuun kan mootummaati fa'aa jedhanii warra yaadan wanta akka jedhamu hin jiru baay'ee waan dinagdee biiliyoonaan lakkaa'aman fakkeenyaaf akkasiin jedhe anis Zalemaanis hojii wal fakkaataa hojjennu Zalemaaniif miiliyoona 350 kophaasaa kaampaanii Habashaa tokko gaafa nyaatu kaampaanii Oromoo gammadaa yoo ta'in tolaan caalaan nama baay'ee qaba maal ta'a miiliyoona 100 ta'u 50 ta'u keessaa yoo fayyadamne dinagdee sana keessaa fayyadamuu qabnaadha barkan jedhamaa jiru yes dinagdee kaampaaniin kun fide keessa fayyadamuu qabna gammadaa fayyadama tolaaf fayyadama waaqayyotu beeka garuu fayyadamuu qaba namni Oromoo ta'e sheerii isaatiin yoo persentii 40 ta'e persentii 40 irraa fayyadamuu qabaa qabnaadha kan gaaffiin gaafatamaa jiru. Ergaa ammatti faayidaa dhuunfaa qofa hin dubbanne faayidaa waliin kaase malee Oromoon haa fayyadamu erga jetteeti gara fuulduraatti maaltu ta'uu qabattee kaasaa jirta yaada maali kaasaa qabdu kan biraan maayini deebii maalii eegaa jirta ammatti erga namoota akkasii kanaaf deebii maal kennita? Akkasiin jedhe dhimmi kun dhimma dhuunfaati miti. Inni lammata dhimma safaarii qofas miti. Sii galee dhimmi kun dhimma safaarii qofa miti jechuudha. Safaariin dhaabbata tokko dhaabbata akkasii 11 yookiin 20-30 jira magaalaa kana keessa. Kan namni tokko birrii isaan fidanii dhufan maallaqa isaan dhangalaasaa jiran waa takka kan hin beekne kan sabni keenya dumbulloota akka irraan fayyadamu sarviisii isaaniitti immoo otoon beekiin kan fayyadamaa jiru jechuudha baay'eetu jiru nama keenya hin qacaranii waa'ee keenya dubbatanii ispoonsarii hin godhanii aartii keenya ispoonsarii hin godhanii waan afaan keenyaan hojjetamu kamuu ispoonsarii hin godhanii nama kaampaanii keenya wajjin hojjetan ijoollee keenya hin qacaranii wanti kun institutionalized ta'uu qaba kana booddee fakkeenyaaf warri waan beeksisa hojjetu walitti dhufee waldaa jabaa ijaarrate jara kana puushii gochuu danda'u ture warri waa barreessu walitti dhufee waldaa jabaa ijaarrate jara kana puushii gochuu danda'u ture jiraata warri maxxansa qabu waldaa ijaarrate dinagdeedhaan of cimsee humna walii ta'e kophaatti dorgomuu hin dandeessu jara kana wajjin humna walii ta'e jara kana puushii gochuu danda'u ture jiraata yoo akkasiin ta'u ta'e yoo akka kanatti yaadamu ta'e akkuma kanatti nu boxoboxaa maallaqa nurraa fudhatu sarvisii isaaniitti hin fayyadamna piroodaaktii isaaniitti hin fayyadamna dinagdeen sanarraa argamu immoo eessa dhaqa jenne hin yaannu akkuma kanatti darba jechuudha warra safaarii irratti yoo ilaalte hin dirqamanii kana booddee ejentoota dabalataa ijoollee Oromoo ta'anii fi kaampaanii Oromoo otoo ulaagaa parsantii 100 guutanii jiranii achi ari'amanii iimeeliyyuu jalaa deebisuu didan akka isaan deebisan goon kaleessa galgalaa jalqabanii namootaaf deebisaa jiru kun injifannoo guddaadha kaleessa galgalaa jedhanii jalqabanii warruma ejentii ta'anii isaan biratti jiranitti bilbila Keeniyaa irraa maaloo yeroo 3 yeroo 4 halkan guutuutti bilbilaa buran rifataniiru jechuudha qacarrii namaa irrattis dhaabbanni Oromoo kan biraan nama qacaruu danda'u ijoollee Oromoo select godhee fi Oromiyaa irratti akka qacaru bor iftaan taasifamuun isaa dhufu jechuudha inni kunis waan biraati akkasumas immoo Oromiyaa keessatti yeroo waa'ee Safaariikoom yookiin shooppii isaanii banan kamu afaan Oromoon barreessuun dirqamatti ta'a jechuudha borganama akka kanatti itti qoosuu hin danda'an jechuudha waan piroodakshinii waa'ee maxxansaa maali Oromiyaa keessa namni socho'u hundumtu sheerii isaaf malu hunduma argachuutu irra jiraata maal sitti fakkaate kaampaanoonni gurguddoo Finfinnee irratti of ijaaranii maallaqa gurguddaa qabatuun taa'u dhaabbanni wayiin dhufa በኦሮምኛ ነው ችግር የለውም እኛ እንሰራለን ጅሩ ነሞ ኦሮሞዊ ብሬክ መሸኒ ቀጨረኒ አፋን ኦሮሞ ዮኪን ኒክስሱ ዋንቴ ቁቤጅ ጀለሰኒ ጉባረት በረሱ ዮኪን ፕሮዳክሽን ወይ ዋመኒ ሲወራብሲሱ አጤ ሆጀታ ማለቀጥጥ ነው ወደት ደምታ ዲናግዴ ጉርጉዳ ዱባ ጅሩ ሰደ ኑፊማል ወይኙቱ ጀለ ሚሊዮኑን ኩን ኑፊማል ወይኙቱ ጀለ ማለምነ ቤኩም ሰደምነ ማለምነ ዋንሳኒ ገዲታኒ ተቆዩን ጅሩ ከና ድርቀመኒ ሀርኪሳኒ ሚጭረሜ faayidaa Oromootiif borna arguu dandeessa.
faayidaa Oromootiif akka oolchan gochuun keenya waan manafne jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaas waan kana xiyyeeffannoo guddaadhaan qabatee bor iftaan dhiibbaa isaanirraan gahuu qaba jedhee namana hin godhu immoo jedheen amana kanas kana jalaas bahuu hin danda'ani. Kuni institutionalize ta'ee dhaabbilee biroofillee barumsa ta'a jechuu tokko. Warra kana booddee seenuus sensitive akka isaan ta'an. Okay, Oromoo qacaruu dhiisuun kaampaanii Oromoo wajjin hojjechuu dhiisuun aarsaa akka isaan kafalchiisuu danda'u beekuu danda'utu irra jiraata. Kanarra dinagdee kanarraa yoo fayyadame malee dargaggeessi keenya hojii dhabee manuma mana keessa taa'ee maatii irratti ba'aa ta'ee taa'a kan nama biraa immoo iddoo biraatti dhufee itti qacaramee naannoo sanatti bikees min chigiraalle waan biraa waan namni si gaafatu waan hin jirreef jechaadha. Akkas ta'uun irra hin jiraatu. Kanarratti faayitii gochuu qabna. Siyaasa qofa irratti xiyyeeffannaa gochuu qabna. Dhiibbaa siyaasaa qofa ilaaluu qabnu. Kan dinagdee kun iyyuu qabsoo jabaa jajjabduu gaafata. Qabsoo jajjabduu gaafata. Kanaaf irratti qabsaamuu dirqama nutti ta'a. jedhee nama naan personally waan irraa miidhamu sin qabu waan irraa fayyadamuu hin jiru garuu bor fayyadamuu nan danda'a akkasitti nama